jirtuu jennee nagaa wal gaafannee dargaggoof shamarreeni warri dhugaa barre jirtuu ishoo baga jiraattan ani kanan beekneef siin tolinnaan jedhama fuulli YouTube kiyyaa milkii dhugaa jedha milkii dhugaa subscribe gochuun walaloolee kiyya qoosalee kiyya akka dhaggeeffattan affeerraa kooti akkasumas akka na jajjabeessitan abdiin qaba kan isinitti tolle subscribe gochuun isinirraa eegamu kan isinitti tolle kan hordoftan kan wajjin jirtan subscribe like gochuun share gochuun na deeggaraa isinin jechuu barbaada kanarraan kanafi har'a walaloolee lama isiniif qabadhee dhiyaadhee jira isaanis dubbiin abjuu taate ka jedhuu fi mee itti maamaaluu ka jedhu walduraa duuban isiniif dhiyeessa walalooleen gaggabaabduu taatullee ergaa baay'ee qabdi jedhee abdiin qaba irraa barattu jedhee itti bohaartu jedhee abdii waan qabuuf isiniif dhiyeessa yaada qabdan ni ta'an hin ta'u ka jedhus ta'ee yaada qabdan koomentii irratti naaf barreessaa ka inni biraa ka jechuun karaa YouTube'tti waan deebi'eef YouTube kiyya isa milkii dhugaa jedhu subscribe gochuun namatti dhaabadhaa akka haamilee keessanii ilaalee haamileen keessanii yeroo baay'ee yoo daddafee dhufa ta'e anis daddafee tan isiniif dhufa dhaadannoon kiyya yeroo mara jedhu tokko isiniif haa jedhu guddisuu kan barbaadu aartii saba isaa miseensa ta'uudhaaf maaltu isa hambisa subscribe godhaa hiriiraan umaddii yoon feene isinii hafa hin caarinaa haardii mee itti maamaaloo eessattuun argamu kanan irra caalu kinoo miidhaga koo hundumtuu haalaalu dhiirri ana arge martuu ni rifata waan godhu wallaaleeti naasuudhaan dhaabbata kan na bira darbe garagaree na laala rukuttaan onnee isaa garmalee dabala nan bareeda kan jettu namaddii dhaabbatte maal ta'a yoo galtee daawitiin of laalte jechuudhaan hundumaa akkanaan tuffatte akkuma jechashee dhuguma ni taati ani gama kiyyaani hundumaa ilaalee hubadhee madaalee wannan jedhu dhabnaan barreesseef walaloo akka isheen fokkistu mee itti maamaaloo intala mudhii dubbiin abjuu taate